Yooyyaa nagaa bultanii daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kun ammajjii 6 barrii 2021ti. Odeeffannoo sa'aatii kanaa fi qopheeffannoo isin biraan baasuu fi argamne jirra. Gara odeeffannoo keenya kan sa'aatii kanaattu dabarra. Manni murtii dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo ilaalaa jiru. Dubre Oromoo Bilisummaa Huseen kabadii takka malee ji'oota hedduu fi magaalaa Shashamanneetti argamtu mirga wabiitiin gadhiisee jira jedhamee dubbatamee jira. Dubre Bilisummaa Huseen yeroo hedduu mirga wabii akka argattuu fi abukaatonni isii gaafatanillee mootummaan Itoophiyaa himatii ishiin ittiin himatamte guddaa waan jedheef abbaan alangaa akka mirgi wabii hin eeggamnee fi godhaa akka ture kan dubbatamaa jiru. Bilisummaa Huseen kanaan durattuu walgahii dhaabbata KFO irratti argamuudhaan qabsoon dubartoota Oromoo dhiirtii Oromoo akka dubartii Oromoo fuudhan godhuudha jettee dubbachuun ishiitti dhagama. Dubbii sun eegee dubbatteen duubattuu miidiyaa Habashaa irratti nama Itoophiyaa diigee tokkummaa biyya sanii kasabaa nama diigee zareenyaadhaa wantoota jajjaduudhaan maqaan isii irrattuu akka duulii guddaan godhamee fi dhaabbata guyyaa san sagantaa san qopheesse Jawaar Mohaammed miseensa itti tahee KFO irrattis duulii miidiyaa Habashaa guddaan banamuutu yaadatama. Karaa biraatiin ammoo manni murtii Itoophiyaa Ambaasaadder Siyyuum Masfiin ministeera haajaa alaa Itoophiyaa yeroo dheeraaf ta'anii kan tajaajilanii haadha warra isaaniitii fi akkasumas gurbaan isaa mana hidhaa irraa akka gadhiifamu murteessee jira. Gadhiifamuu warraa irrattuu ammoo odeeffannoon haga ammaa bahee akka hin jirre kadhagame jiru. Mootummaan Abiy Ahmed naannoo Tigraay irratti waraana eegii baneedhaan duubatti hayyoota yookaan ammoo hooggantoota Hiwwaatii kanaan dura miseensota maatii warraa hidhuun isaa ni beekama. Sun keessa intala muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii ka Mallas Zeenaawii kataate Samahaal Mellesi magaalaa Meqelee keessatti hidhuun ni yaadatama. Ilma Abbaay Sibaati Naggaa Biraana Masqala Abbaay Sibaati Naggaallee hidhuun isaa ka yaadatamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jiru. Akkuma itti fufettu jira warri nu daawwachuu asitti argamtan hedduu isin galateeffachaa odeeffannoon kun nama biraatiin akka baatu nu qoqoodaa faffacaasaa jechuu barbaanna. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa waan saamicha fakkaatutu jira jedhamee odeeffamaa jira. Hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii ji'a tokko guutuu akka kennanii gaafatamaa jiranii hojjettoonni mootummaa Oromiyaa ka mindaa isaanii kennan kan waraana naannoo Tigraayitii fi geggeeffamaa jiruu fi akka ta'e kadhagamaa jiru. Waraanni naannoo Tigraayii injifannoodhaan mootummaan xumuree jira jedhee haga dubbatee ji'a tokko dabrullee yeroo ammaan tana gargaarsa maallaqa buusa jechuudhaan hojjettoota mootummaa abbootii qabeenya horsiisee bulaa fi qotee bultoota mootummaan rakkisaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessattuu godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti uummanni akka ABO balaaleffatu hiriirri gurguddaan akka geggeeffamaa jiru ka jibbatamaa jiru. Hiriira gurguddaa kana mootummaan uummata dirqiidhaan akka isaan godhanii gochaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Hiriira kana magaalaa keessatti baanii ABO shanii qaama badii mootummaan jedheen balaaleffachuu bira darbanii ABO shanii irratti bobbahaa jechuudhaan meeshaalee adda addaa kana dhuunfaa uummatii qabatee gara raasaa akka deemullee dirqamaa jira jechuudhaan maddeen keenya ka Oromiyaa lixa dubbachaa jirani. Warri jechuun hiriira kana irratti armanne hojii dhabuu danda'anii mindaan isaanii irraa qabamuu danda'a yookaan ammoo bakki nagadaa yookaan ammoo daldala isaanii cufamuu danda'a yoo mootummaa wajjin waliigaltee kontiraat qabaatan kontiraatii warra ka mootummaa irraa haqamu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettu jira. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa waraana hedduu leenjisee jira jechaa dubbatamaa jira. Waraana leenjisee kana Birri Shalaqoo naannoo Amaaraa Xollaayii naannoo
xollahi naannoo uummattoota kibbaatii fi akkasumas huursootti akka leenjisee kan dubbatamu waraanii kun jechuun dandeettii barbaachisu ka waraanii lolaa fi gaafatu ka qabu jechuudhaan sabaa fi sablammii adda addaa irraa baay'achuudhaan mootummaan Itoophiyaa gabaasutu dubbatama. Haa ta'uuti malee yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa hanqina waraana yookaan ammoo loltoota guddaa qabaachuutu dhagahamaa jira. Waraana naannoo Tigraayittuu gaggeeffamee irrattu waraanii mootummaa Itoophiyaa hedduun akka miidhamee kan gabaafamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo waraana naannoo Tigraayittuu gaggeeffamaa jiru kanadhaan mootummaan Itoophiyaa hanqina maallaqaa yookaan ammoo dinagdee mootummaa Itoophiyaa akka malee miidhamuudhaan gabaafamaa jira. Karaa biraatiin ammoo naannoon Amaaraa milishoota fi poolisoota kumaatamaan lakkaa'anii leenjii waraanaa Birr Shaleqootti leenjiste jedhamee odeeffannootti dhufaa jira. Akka odeeffannoon kun jedhutti leenjiin naannoo Amaaraatti gaggeeffame kun mootummaan Amaaraa waraana isaa babaay'isuu fi yookaan ammoo heddummeessuu fi tarkaanfii fudhachuu eegii jalqabeen duubatti ta'uutu dhagamee jira. Leenjii kana ka godhee fi yeroo waraanni naannoo Amaaraa injifannoo naannoo Tigraay irratti arganne lafti kennaa mootummaa Suudaaniitiin weeraramtee mootummaan federaalii deebii kennuu fi qophii hin qabu jedhamelleetu akka tahe ka dhagahamee jiru. Karaa biraatiin ammoo godina Awwii godina afaan Agwoo keessatti dubbatamu keessatti yeroo ammaan tana mootummaan naannoo Amaaraa uummata Agwoo irra qawwee hiikaa jira jechuudhaan dubbatamee jira. Uummati Agwoo ka qawwee irra hiikamu kun sababiin irra hiikamaa jiruu fi uummati Agwoo gaafii ofiin bulchuu gaafachaa jira jechuudhaan aktivistoonni naannoo Awwii ka jechuun godina kana dubbachaa jiranii akka aktivistoonni kun dubbachaa jiranitti uummata Agwoo irraa qawween wayitaa hiikamaa jirutti warri dhalattoota Amaaraa ta'anii ka godina kan keessa jiraatan ammoo qawween hidhachiifamaa jira jechuudhaan wanni naannoo Benishaangul Gumuzii godina Matakkalee keessatti tahee asilleetti ta'uu dandayaa sodaan jedhu akka jiru ka ibsaa jirani. Yeroo ammaan tana naannoo Benishaangul godina Matakkalee Amaaraa fi Agwoo warri jechuun Gumuzii irratti duulee jedhamee dubbatamaa jirullee godina Awwii kan naannoo Amaaraa keessatti Amaarii hidhattoonni isa uummata Agwoo irratti duulaa jira jechuudhaan akkasittuu aktivistoonni naannoo Benishaangul dubbatu. Odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Itoophiyaa fi Suudaanii daangaa irratti walitti bu'uutu dhagahamee jira. Waraanii mootummaa Suudaanii akka addeessatti Itoophiyaan haleellaa lama daangaa Suudaanii irratti wiixata darbee gaggeessitee jirti. Waraanii Itoophiyaa ka haleellaa gaggeesse kunini meeshaalee gurguddaa hidhatee daangaa Suudaanii cabsuudhaan lafa Suudaan dhiyoo kana qabiyyee mootummaa Itoophiyaa jalaa bilisoomsitee harkattuu deeffachuu fi akka carraaqaa ture ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Suudaanii waraana Itoophiyaan irratti bante kana ofirraa qolachuu isattuu dhagahamee jira. Waraanii mootummaan Itoophiyaa karaa daangaa Suudaaniittuu kallattii lamaan bobbaase kunini ka meeshaalee gurguddoo hidhate ta'uu maddeen oduu Suudaanii dubbatanii jirani. Maddeen oduu Suudaanii kunini waraanii Itoophiyaa kaayyoon isaa lafa qonnaa badhaatu mootummaan Suudaan dhiyoo kana bilisoomsee fi akkasumas meeshaalee qonnaa qotee bultoota mootummaa Suudaanii saamuu fi akka ta'e ka dubbate. Lafti qonnaa fi badhaatu jedhamte kunini waggoota 26 olii fi bulchiinsa mootummaa Itoophiyaatiin karaa seeraa alaatiin weeraramtee turte ka jedhu maddeen Suudaanii kunini waraanii Suudaanii humna Itoophiyaa babal'achuu fi lafa Suudaanii qabachuu barbaadu irratti haleellaa eegee fudhateen duubatti gareelee haleellaa bananii ka Itoophiyaa tokko barbadeesse garee lammaffaa akkuma jiruun guutumaa guututti boojinee jirra jedhee dubbata jira. Haa ta'uuti malee gareen mootummaan Suudaanii boojii kun nama gama akka of keessaa qabu hin dubbanne barbadeessinee jirrallee ka jedhe gareen kunini namni barbadaa'e baay'inni isaa hagam akka tahe ka dubbatan jiru. Mootummaan Suudaanii yeroo ammaan tana waraanii isaa daangaa gubbaatti lafa Itoophiyaan weeraruu dandeettu hunda ofirraa ittisuu fi qophii yaa'aa sammuutii fi qaama guutuu qaba ka jedhe mootummaa Suudaaniiti keessa namni waraanaa ka dubbate kunini yeroo
ammaan tana yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa dubbii barbaada karaa adda addaatiin godhaa jira jechuudhaan dubbatanii jirani. Waraana naannoo kanatti godhamaa jiru keessa yeroo durii milishoota naannoo Amaaraa shiftaattu mootummaa Suudaanii yookaan ammoo lafa Suudaan irrattu waraana banakaa jedhe ibsi mootummaa Suudaan kunin ammaan tana duula geggeeffamaa jiru kanaadhaani ka waraan banaa jiru mootummaa Itoophiyaa akka tahe ka dubbataa jiru. Waraana ammaan tana geggeeffame keessatti humna mootummaa Itoophiyaa barbadeessuu qofa odoo hin taane waraanni Suudaanii meeshaalee gurguddaa waraana mootummaa Itoophiyaa ka babal'achuuf achi dhufee waraana isaa irraa booji'e jechuudhaan dubbatamee jira. Waraana booji'ame kan keessa meeshaalee booji'ame kan keessa meeshaaleen akka Girinoo fi Maatiriyeessaa fi akkasumas Dishqaalleen akka argamu ka dubbatamee jiru mootummaan Suudaanii tarkaanfilee mootummaan Itoophiyaa dubbii barbaada ka godhu ka gosa kamiyyuu ofirraa deebisuu fi dandeettii qaba jechuudhaan dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo waraanni naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru cimuun baqattoonni gara Suudaanii dhufanii dabalaa dhufu gabaasuun kennanii yaadatama mootummaan Suudaanii kaampii waraana haarawaa kaampii baqattoota haarawaa Suudaanii keessatti banuullee gabaasuun kennanii yaadatama baqattoonni hagamma gara Suudaanii baqatanii 62,000 dhaqqabanii jechuudhaan dubbatamee jira. Dhaabbanni International Crisis Committee jedhamu akka jedhutti ammoo yeroo ammaan tana lakkoofsi baqattoota kunniin akka malee dabaluu akka danda'u kaampiilee baqattoota keessatti hanqinni nyaataa bishaanitii fi gargaarsa fayyaa akka jirullee dubbachuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni gara Suudaanii dhufanii lakkoofsi waan akka malee dabalee fi mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana waraana baay'inni qabu daangaa Suudaan irratti bobbaasee jira jechuudhaan miidiyaaleen Suudaanii gabaasaa jirani. Mootummaan federaalii Itoophiyaa waraanii isaa ka daangaa gubbaatti bobbaahee kaayoo lama qaba. Tokkoffaa jechuun lafa Suudaanii kan irratti wal dhaba weeraruu ta'uu ni mala. Ka lammaffaa ammoo baqattoonni jechuun Tigraay gara Suudaaniitti akka hin baqanne godhuu fi dubbatamee jira. Baqattoonni lakkoofsi isaa yeroo Abiyyi waraan injifannoon xumurre jedhamutti dabalaa gara Suudaanii dhufaa jiraachuun mootummaa Abiyyi akkaanii qaanessa akka jiru kadhagamaa jiru. Baqattoota baqatan kan keessatti ammoo humni riphee lolaa warra naannoo Tigraay Hiwwahaatis baqachaa jiraachuullee mootummaa Itoophiyaa akka yaaddesse kan dubbatamu jiru. Warri Hiwwahaati Suudaaniitti baqatanii achi gurmaawanii mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa godhuu danda'an sodaan jettu akka jirutti dubbatama. Maddeen oduu Suudaanii baqattoota Suudaanii dhufanii ka Tigraay keessaa Hiwwahaati loltootisa 40 dhiyoo kana qabnee jirra jechuudhaan gabaafamee jira. Kaampiin baqattoota haarawni Dimaa jedhamu yeroo ammaan kana baqattoota Itoophiyaa 5,000 oliin guutamanii kaampii kanirra baqattoota gara kaampii isaanii fi qophaa'ee Hamdaayetii fi kaampiilee biraa akka geessu barbaadanii kan dubbatamu. Fatii Maqdam daayireekteriin dhimma manneen dhiyeessa baqattoota Suudaanii akka dubbatetti yeroo ammaan tana baqattoonni Itoophiyaa akka Suudaanii seenanii 63,000 olii yoo ta'anii sun keessa 40,000 kaampii Hamdaayetii kan magaalaa Kasalaa qarqarattuu argamtu akka jiru kan dubbatamee jiru. Kaampini Hamdaayetii kunis sila namni qabachuu danda'u 25,000 tahuutu dubbatamee jira. Sababa namni akka malee walitti baay'atee fi namni achi keessa jiru dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi waan saaxilamanii fi mootummaan Suudaanii kaampii lammaffaa ka baqattoonni keessatti qubatanii Altandibaa kaampii jedhamu kutaa bulchiinsa Gadarii fi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii bira jirtu keessatti baanuun isaanillee dubbatamee jira. Lakkoofsi baqattoota kanaa dabaluu danda'a. Baqattoota hedduu kaampii Hamdaayet irraa garasittuu godaansisuu fi karoorii akka jiru ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraanii gayuu deemnu hedduutu jira. Odeeffannoo kana tokkumaan isin dhiyeessina. Itoophiyaa fi Suudaan
dubbiin warra hammachaa akka jirtu ka dhagamaa jiru. Suudaanii marii dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa kalee geggeeffame keessallee baatee jirti. Sababni Suudaanii Itoophiyaa wajjin marii irratti hirmaatuun bu'aa hin buusu jettee dubbattee jirti. Suudaanii kanaaf ka jettu gareen hayyoota Afrikaa gaheen isaanii marii kan keessattuu dabaluudhaan yaadii marii haarawaa fi xinxallii hidha guddicha laga Abbayyaa irratti dhiyaachuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa deeggaraa waan hin jirree fi marii irratti hirmaachuun sa'aatii yookaan ammoo yeroo gubuu qofaa taati jechuudhaan dubbatamee jira. Mariin baatii sadaasaa gara dhumattuu addaan dhaabbate sanbata guddaa torbaanii kana kan jalqabe yoo ta'u, wayitaa sunitti yaada marii hayyoonni Afrikaa ka gamtaan Afrikaa hoggane dhiyeessanii mootummaan Itoophiyaa fi Suudaan irratti walii galanii mootummaan Misrii qofti dide kunin injifannoo dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa olaanaa jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa gabaasuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Suudaan amma walumaa galattu yaada marii ka hidha guddicha laga Abbayyaa ka Suudaanii fi Itoophiyaa fi Misriin geggeessaa jirtu irra qooda akka fudhachuu hin barbaanne dubbatamee jira. Kunin haala hariiroo mootummaa Itoophiyaatii fi Suudaanii ka hammeessu ta'uutti dubbatamaa jira. Lafa daangaa irratti wal dhabanii mootummaan Suudaanii harka dhibbaa keessa akkuma jiruun harka dhibbaa guututtu deeffadhee jira jechuun isaallee dhagahamee jira. Kunin hariiroo biyyoota lamaanii irra caalaa cimsuu akka deemu ka dubbatamee jiru. Mootummaan Suudaanii lafa daangaa Itoophiyaa wajjin irratti wal falmanii ka waggoota 20 olii to'annoo mootummaa Itoophiyaa jala seentee harkatti galfadhee jira jechuun isaa eegi dhagameen dubattu. Mootummaan Itoophiyaa karaa dubbii himaa ministeera haajaalaa ambaasaaddarri Diinaa Muftiitiin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfilee birmadummaa isaa kabachiisuu dhiyoo kanattuu jalqabaa jedhee dubbachuun isaa dhagahamee jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa rakkoo Suudaan wajjin qabu karaa nagayaatiin furachuu akka barbaadu ka dubbatamaa jiru. Rakkoo mootummaa Suudaanii wajjin qabnu karaa nagayaatiin fixachuu barbaanna ka jedhe mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana humnoota naannoo Amaaraa irraa dhiibbaan guddaan akka Suudaan irratti waraana banuu fi godhamaa jira. Haa ta'uti malee mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana waraana naannoo Tigraay keessattuu jalqabee fixuu dadhabee rakkachaa waan jiruu fi waraana dabalataan yookaan immoo dirree waraana biraa mootummaa Suudaanii irratti banuun akka rakkisa tahee ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Kunin kanumaan odoo jiru dhimmi Suudaaniitii fi Itoophiyaa hammachaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Suudaan waraana Itoophiyaa wajjin yoo ka godhu taate Misriin guututtu akka Suudaanii wajjin dhaabbattu miidiyaaleen Misrii gabaasaa jirani. Akka miidiyaaleen Misrii gabaasanitti hogganaan waraana Suudaanii waraana Misrii dhiyoo kanattu Suudaanii akka deeme waan gargaarsa lola daangaa Itoophiyaa waliin qabanii fi dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatii fi haala nageenya naannoo kanaa irratti mari'achuu warrattu dhagahamee jira. Amma immoo odeeffannoon jirtu akka dubbatutti itti gaafatamaan basaasa Misrii kan tahe Abbaas Kaamil gara Suudaanii dhufuu isattuu dhagahamee jira. Walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuu fi hariiroo laga Abbayyaa irratti qabanii fi akkasumas nageenya biyyoota lamaanii waliin kabachiisuu fi akka marii godhanii ka dhagahamee jiru. Itti gaafatamaan basaasa Suudaanii kunin muummicha ministeera Suudaan Abdallaa Hamduuki hogganaa waraana Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaaniitii fi itti aanaa isaanii Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaaloo wajjin akka wal argee ka dubbatamee jiru. Itti gaafatama basaasa Suudaanii Jamaal Abdul Majid wajjinis obbo Abbaas Kaamil akka wal arganii ka dubbatamee jiru.
Biyyoonni kunin jechuun walii marii kan gubbaatti hariiroo biyyoota lamaanii haala ittiin fooyyessuu danda'anii fi akkasumas walitti dhufeenya biyyoota kana akka cimsuu danda'anii fi dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaaniitii fi dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu akka mari'atanii kan dubbatamu. Suudaanii fi Misiriin shaakala waraana xayyaaraa ji'a tokko oli ture magaalaa Kaartumii qarqaratti geggeessuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaan tana jettileen waraanaa yookaan ammoo lola Misiri 16 oli Suudaan akka jiranii fi waraanii Misiri 60 jechuun waraanii lafoo gara Suudaanii akka seene kan dubbatamaa jiru. Haa ta'uuti malee maddeen oduu Suudaaniitii fi oduu Misiri haga ammaan tana karaa mootummaatiin dhimma kanarrattu ibsa mootummaan baase wanni isaan jedhani akka hin jirre ka dhagahamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gahaa jiru. Akkuma itti fufettu jira odeeffannoo karaa biraatiin ammoo ministeerii maallaqaa Ameerikaa Steven Mnuchin magaalaa guddittii Suudaanii seenee jira. Marii mootummaa Suudaanii wajjin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatii fi araara mootummaan Suudaanii mootummaa Israa'el wajjin godhee fi akkasumas hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu irrattu akka dubbatamu ka dubbatamaa jiru gargaarsa maallaqaa Ameerikaan mootummaa Suudaanii fi kennitu irralleettu akka wal dubbatanii ka dubbatamaa jiru. Ministeerii maallaqaa Ameerikaa Steven Mnuchin hoggansa mootummaa Suudaaniitii fi mootummaa Misiriitiin wal argaallee jedhamee dubbatamee jira. Steven Mnuchin marii dhimma araara laga Abbayyaa gubbaatti marii biyyoota sadan jidduutti geggeeffamaa ture Itoophiyaa fi Misirii fi Suudaan hogganaa nama ture akka ta'e kadhagamu. Haa ta'uuti malee Itoophiyaan Ameerikaan Misirii fi Suudaanii loogii gootii jettee marii san keessa eegii baaten dubattu. Mootummaan Ameerikaa gargaarsa miiliyoonii 130 doolarii miiliyoonii 130 kasila Itoophiyaa fi kennuu fi karoorfatee irraa muruu gabaasuun isaa ni yaadatama. Murteen sun kan fudhatame baatii hagayyaa bara 2020 akka ture ka gabaafamu. Yeroo ammaan tana mootummaan Ameerikaa hariiroo isaa mootummaa Suudaanii wajjiidhaan cimsuu isattuu dhagayamaa jira. Barbaachisummaan Itoophiyaa gaafa Afrikaa keessatti dippiloomaasii Ameerikaatii fi qabdu gadi bu'aa dhufuu isaallee dhagahamaa jira. Dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti mootummaan Ameerikaa Misirii fi Suudaan mari'achiisee Itoophiyaa moggaatti qabuun isaa Itoophiyaa Abiy Ahmed ka Noobelii nagayaa waggaa tokkoon dura qofa mo'atte moggaatti qabuun isaa dippiloomaasiin mootummaa Itoophiyaa hagame tokko kufaatiin irra akka dhaqqabe ka dubbatamu jiru. Ministeerii maallaqaa Ameerikaa Steven Mnuchin kunin nama hariiroo cimaa Doonaald Tiraamp wajjin qabu ta'uutu dubbatama. Doonaald Tiraamp Misiriin yoo Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu araara hin fudhanne yookaan immoo waliigaltee hin dhaqqabne mootummaan Misirii hidha guddicha laga Abbayyaa boombiin dhahee barbadeessuu danda'a jedhee kanaan dura dubbachuun isaa dhagahamee jira. Yeroo ammaan tana basaas itti gaafatamaan basaasa mootummaa Suudaaniitii fi mootummaa Misirii wal arguun ministeerii maallaqaa Ameerikaa Suudaan keessattuu argamuun Itoophiyaa akka yaaddesse ka dubbatamu. Kanaan dura ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo Suudaanii dhaqee ministeera muummee Suudaan Abdalla Hamduukiitii fi akkasumas hoggantoota mootummaa Misirii telefoonaan eegii dubbiseen dubattu muummicha ministeera Abiy Ahmed illeen gara Kaayirootti deemee isaan waliin dubbachuu fi carraaqii inni godhe muummicha ministeerii haajaa alaa Ameerikaa ittiin dubbachuu didee ifirra gadi deebisu gabaasuun keenya ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru ittuma fufee jira. Amma odeeffannoo gaggabaabduu takka lama isin biraan genne qophii kana odeeffannoo gaafa Afrikaatii fi Oromiyaa fi ka Itoophiyaa xumuruu deemna. Suudaanii karaa dippiloomaasiitiin injifannoolee ciccimaa argachaa jirti fakkaatti gargaarsa maallaqaa biliyoona tokkotti dhiyaatu mootummaa Ameerikaa irraa argachuu deemti. Liqii haga biliyoonii 9
taa'u gargaarsa jechuudha. Inni gargaarsa liqiitii fi gargaarsa maallaqaa dhaabbata maallaqaa addunyaatii fi baankii addunyaa irraa akka argachuu deemtu ka dubbatamu sana ammoo ka godhuu fi ka gargaartu mootummaa Ameerikaa akka ta'e ka dubbatamu kun hundinuyyuu badhaasa jechuun Israa'elii beekamtii waan kennitee fi ammaan tanattu hariiroo cimaa mootummaa Ameerikaa wajjin waan qabaattee fi taahuutu dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsa dhaabbata maallaqaa addunyaa, dhaabbata baankii addunyaatii fi mootummaa Ameerikaatii fi gamtaa Awurooppaa irraa argatu dhabuun isaa gabaafamee jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo dippiloomaasiin isaa harkaa kuftee maallaqa yookaan ammoo gargaarsi dhabaa jiru kanatti Itoophiyaan kabaja ishii dursiti maallaqaan nu hin bittane jechuudhaan Abiy Ahmed karaa tiwiiteriitiin dhaamsa dabarsuutu yaadatama. Yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa akka malee maallaqni isaa hubamaa akka jiruu fi dinagdeen isaa akka barbadaawaa jiru dhaabbileen addunyaa kan adda addaa ibsaa jiranii sun keessaa maallaqi dhaabbanni baankii addunyaa dinagdeen Itoophiyaa bara dinagdee dhufu bara 2021 keessatti ka guddatu miti ka kontorfachuu deemu yookaan ammoo dinagdeen Itoophiyaa ka riphuu deemu ta'uu dubbatanii jiranii waraanni naannoo Tigraahittu gaggeeffame koronaa vaayirasiitii fi awwaannisaa fi lolaa fi akkasumas jeequmsi siyaasaa biyya san keessa deemaa jiruu fi ammaan tan ammoo rakkoon biyyittii Itoophiyaa Suudaan wajjin godhachaa jirtu ka daangatee fi dhimmi hin furatin ka hidha guddicha laga Abbayyaatii fi hanqinni sharafaatii fi akkasumas investimentii fi dhabamuun turizimii mootummaa Itoophiyaa dinagdee isaa akka miidhuu danda'u ka dubbatame guddinni mootummaan Itoophiyaa kanaan duratti waggoota 30 dabranii argatelleen ka baduu danda'u ta'uun dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Suudaanii araara biyyoonni Arabaa ka jiddu galeessa bayaa dhaqqabanii irraa akka bu'aa argatu ka dubbatamaa jiru. Mootummoonni biyyoota Arabaa shanaan Qatar wajjidhanii nagaa buusan. Caffeen olaananii biyyoota galoo galaana Arabaa jedhaman. Jechuun ka Saudi Arabiyaa, Imaaraatiin Arabaa, Misrii fi Bahreen keessattuu argamanii mootummaa Suudaan wajjin akka dhaabbatanii mootummaa Suudaan gargaaran ibsa baasanii jiranii kunini ka dubbatame biyyoonni Arabaa shanaan kunini Qatar wajjidhanii hariiroo fooyyeffachuu fi waliigalteen waggaa haarawaa kanatti yeroo irraa dhaqqabame ka dubbatamu waliigalteen magaalaa Saudi Arabiyaa al-Uulaa keessatti godhame hariiroon biyyoota Arabaa ka Imaaraatii, Saudi Arabiyaa, Bahreen fi Misriin gama tokkodhaan ta'uudhaan qoqqobbii lafaatii fi galaanaa Qatar irrattu buusanii irra kaasan ta'uutu dubbatamee jira. Biyyoonni waliigaltee irra dhaqqaban kunini mootummaa Suudaanii gargaaruu fi murteessanii jirani. Akka odeeffannoon maddeen oduu Suudaanii gabaasaa jiranitti waldhabaa biyyoota Arabaa ka jechuun garee Imaaraatii Arabaaf Saudi Arabiyaaf hoogganamuu fi kan garee Turkii fi jechuun garee Turkii fi Qatarii jidduutti mootummaan Suudaanii akka gama tokkollee hin dhaabbatini jidduu galeessa ejjannoo tahee fudhatee ka dubbatamaa jiru. Saniin duratti mootummaan Omar Hassan al-Bashir garee Turkiitii fi garee Qatar wajjin akka jiru ka dhagahamee jiru. Ammaan tan araarii eegi bu'een duubatti warri waliigalee kunini waraana mootummaa Suudaanii bira akka dhaabbatanii fi Suudaanii akka gargaaranii dubbatanii jiranii mootummaan Suudaanii gargaarsa inni barbaadu ka gos kamii dhiyeessuu fi birmadummaa Suudaanii ittisuu fi akka fedhii qabanii ka dubbatamanii jiranii diina waloo waliin dura dhaabbachuufillee dubbatanii jiranii sodaa biyyoota Arabaa irrattu dhufuu danda'a ka naannoo kana hundayyuu biyyoonni Arabaa kunini mootummaa Suudaanii bira dhaabbatanii akka qolatanii ka dubbatamaa jiru. Sodaan mootummaa Suudaanii irratti dhufuu danda'u maal akka taate ka dubbatame wanni beekamin jiru. Haa ta'uti malee dhimmi guddaan bu'aa Arabaa jedhamee mootummaan Misrii irratti hojjechaa ture dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa akka ta'e ka dhagamaa jiru. Dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu biyyoonni jechuun liigii Arabaatii fi akkasumas biyyoonni jechuun
galoo galaanaa jiddu galeessa bahaa ka Araboota durattu maqaa dhoofni kulleen mootummaa Misrii wajjin akka dhaabbatanii yeroo adda addattu ibsa baasuun isaanii dhagahama jira. Wanni dubbii kana mootummaa Abiy Ahmediitii fi xaxaa hamaa godhee biyyoonni jechuun ammaan tana Suudanii waraanaa fi dinagdeedhaan wantoota barbaachisan hundaanuu hin gargaaraa jiran Saawudii Arabiyaa fi Bahareen biyya Eertiraa fi mootummaa Abiy Ahmedillee ka akka malee gargaaraa jiranii biyya kanattu keessattuu Imaaraatii Arabattu masaraa Minilikillee eebbisee fi siidaa Minilikillee dhaabsisee fi gargaarsa maallaqa biliyoonii 3 oli investimentii mootummaa Abiy Ahmediitiif kennuu fi akkasumas poortii Asebii misoomsuuf irratti walii galanii waraana naannoo Tigraay irratti godhamaa jirullee mootummaa Abiy Ahmedii diroonidhaan akka gargaaraa jiranii ka dhagahamee jiru. Imaaraatiin Arabaatii fi Saawud Arabiyaa fi Bahareen gara Suudanii dhaabbachuun dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa hammeessuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Suudanii kibbaa wal dhabaa Itoophiyaa fi Suudan fi Misriin qaban irratti mootummaa Misrii wajjin dhaabbachuu fi ibsaa ejjannoo qabate jechuudhaan miidiyaan biyya Misrii gabaasaa jirani. Sababni mootummaan Suudanii kibbaa Misrii wajjin dhaabbachaa jiruu fi mootummaan Abiy Ahmedii ka Itoophiyaa riphee loltoota Suudan ka gosa Nuweerii ka Riek Machar hogganu leenjisaa jirti jechuudhaan waan himatamee fi akka ta'e ka dhagamaa jiru. Mootummaa Suudaan keessatti aangoo fi jecha gosa Denkaa irraa ka bahe Salva Kiir Mayardeetii fi gosa Nuweer irraa kan bahe Riek Machar jidduutti wal waraansi waggoota dheeraa geggeeffamaa akka inni jiru ka dhagamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa garee araaraa ta'ee dhaabbachaa jiraatullee dhiyoo kanatti ammoo garee Nuweerii ka Riek Machar hogganu wajjin dhaabbachuudhaan wal waraansa Suudanii kibbaa keessa harka akka galfatee ka dubbatamaa jiru. Kun inni mootummaan Suudanii kibbaa hin jaalanne. Mootummaan Suudanii kibbaa yeroo ammaan tana dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti ejjannoo mootummaa Suudaniitii fi Misrii akka deeggaru Suudanii fi Misriin achi keessallee dhufanii lafa teessoo waraanaa irrattu akka shaakallii godhanillee hayyamee jira. Leenjii waraana mootummaan Suudaniitii fi Misrii dhiyoo kana magaalaa Kaayirootti godhanii keessalleetti mootummaan Suudanii kibbaa hirmaachuutu gabaafamee jira. Waraanii Misrii akka waraana Suudanii leenjisuufillee hayyama waan kenneef waraanii Suudanii komaandoonii addaa jedhamanii 300 ol ta'anii Suudanii kibbaa magaalaa guddittiis Jubbaa akka seenanii ka dhagamee jiru. President Salva Kiir Mayardeetii gargaaruudhaan gahee guddaa ka taphachaa jirtu Ugandaan yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa riphee lolaa Suudaan Riek Machar gargaaruun akka dallansiise ka dubbatu mootummaan Suudaan ka mootummaan Ugandaa ka dhimma Abbayyaa adii irratti jechuun White Nile irratti mootummaan Misriitiin silaa walii hin galle yeroo ammaan tana deeggarsa dippiloomaasii mootummaa Misriitii akka kenne ka gabaafamaa jiru. Mootummaan Yoweri Museveni Ugandaa kunini kanaan durattu dhimma laga Abbayyaa gubbaatti mootummaa Abiy Ahmediin duraan kan ture mootummaa Mallas Zeenaawii akka malee akka gargaaraa jiru ka dhagamaa jiru. Yoweri Museveni ummata Oromoo wajjin hariiroo cimaa qabna nukuushidha Oromoo irra dhalannee jechuun isalleen yeroo adda addaatti dhagahamee jira. Abiy Ahmed gaafa Minnesota dhufu Oromoodhaan ufin xiqqeessina of bal'isa laala hoggantoota biyyoota lamaatiin wal arge lachuun Oromoo ofin jedhanii waan akka addunyaan si yaaddu hin beektan jedhee yeroo takka dubbachuun isaa Minnesotatti ni yaadatama. Yeroo sanittu Abiy Ahmed hoggana Ruwaandaa kan tahe Paul Kagameetiin wal arge. Paul Kagame jechuun ummata kuushii horii horsiisuun gahee guddaa qabdi waan jedhee yaadee fi sa'aa dorroba sa'aa jechuun dhaluu fi qophaa'ee Abiy Ahmediitiif kennuu isaa gabaasaa turre yeroo sanitti. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed gaafa Ugandaa daawwatee kootii alaabaa abbaa gadaatiin faayame pirezidaantii Ugandaa Yoweri Museveni fi kennuun isaa ni yaadatama. Ammaan tana lachuu Paul Kagame waraanii Tigraay irrattu baname saba tokko irrattu xiyyeeffate waan ta'eef badii hama qabachuudhaan mootummaa Abiy Ahmed tarkaanfii isaa balaaleffachuutti gabaafamee jira. Dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti Yoweri Museveni
ejjennoo mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaan Misrii wajjin dhaabbachuun isattuu himama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraanii gaggayaa turru dhimmi gaafa Afrikaa ka Itoophiyaa kakkanuma fakkaata. Mee ammaan tan ammoo odeeffannoo dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi odeeffannoo haala addunyaa ka ammaan tana deemaa jirtu takka lama gurra isin haa buusnuti. Odeeffannoon jalqaba ka filanne biyyoonni Arabaa ka Saudi Arabiyaa fi Imaaraatiin Arabaa hooggananii ka Bahreenii fi Misriin keessattuu argamanii waliigaltee Qatarii waliin irra dhaqqabuutti dubbatame jira. Waliigaltee kanaan durattu hariiroon biyyoota kana ka hammatee deebi'ee akka haaromfamu ka dubbatamu daanganii lafaa ka bishaanitii fi qilleensa ka cufame ka Bahreenii banamu akka deemu ka dubbatamanii jiran. Biyyoonni waliigalan kunini hariiroo isaanii ka dinagdee cimsuu fi soda naannoo kana jirtu waliin dura dhaabbachuu fi waliigalam jechuudhaani ibsi hooggantoonni naannoo kana jechuun caffeen olaananii biyyoota Arabaa ka galoo galaana baasaniin dubbatanii jiranii keessattuu soda nukleerii fi akkasumas misaayilii Iraanii irraa dhufu waliin qolachuudhaaf waliigalamee jira jedhamee jira. Qoqqobbiin Qatar biyya Aljaziiraan keessa jiru Dohaa irrattu godhamee irraa kaafamee jira jedhamee dubbatamee jira. Kunin karaa sunin akkasii fakkaata. Hogganaani dhaabbata WikiLeaks William Assange nama addunyaa kana akka malee jijjiiree jedhamu keessa nama tokko. Namni kunini dookumentiilee icciitii mootummaa Ameerikaa hedduu baasisee ture. Namni kun akka Ameerikaattu dabarfamee kennamu yaamicha dhiyaate manneen murtii Ingilizaa fudhatama dhabsiisanii jirani. Yoo Ingilizattu dabarfamee kennamu WikiLeaks hoogganaan isaa William Assange of ijjeesuu fi dandayaa jechuudhaani maal jennaani akka malee sammuun isaa dhiphate Ameerikaattu haqa argate jedhee waan hin yaadne fi balaa of ijjeesuu balaa lubbuu isaa irra dhufuu danda'u fayyaa isaa laalamee akka jechuun Ameerikaa fi dabarfamee hin kennamne manni murtii Ingilizaa murteessa jira. Karaa biraatiin ammoo har'a jechuun abukaatowwan isaa mirga wabii akka inni argatu gaafatamee jira. Haa ta'uti malee manni murtii Ingilizaa mirga wabii abukaatowwan William Assange gaafatanii fudhatama dhoowwatanii jiran. Karaa biraatiin ammoo biyyi Riippaabilikii Afrikaa jiddu galeessa Republic Central African jedhamtu filannoon gaggeeffame. Filannoo kanaan pirezidaantiin ammaan tan aangoo irra jiru Faustin Archange Touadera namni jedhamu mo'atee jira jedhamee dubbatamee jira. Biyyinni filannoo itti mo'atee kana harka 100 keessa harki 70 harka riphee loltoota biyya saniitiin to'atamu. Filannoon guutuu biyyatti godhamee jedhamee dubbatamullee filannoonni godhame kunini akka malee rakkisaa akka ta'ee fi ulaagaa filannoo walabaa fi bilisa akka hin guutanne ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana riphee loltoota biyya kana ka 100 keessa harka 70 oli biyya kana qabatanii duubaa jira jedhamee ka yaadamu pirezidaantii biyya suni duraanii François Bozize akka ta'e ka dhagamaa jiru. François Bozize waggaa 5 durattu riphee loltoota Muslimaa Selekaa jedhamuun aangoo irra ari'amuun isaa ni yaadatama. Biyyattii Central African Republic jedhamtu kunini litti bu'iinsa amantiillee qabdi. Ummati harki guddaa 85 olii jiru. Ummata kiristaanaa akka ta'e ka dubbatamu warri gadafe ummata muslimaa jedhameeti ka gabaafamaa jiru. Riphee loltoonni karaa kaabaa biyya sun irra kayanii ka irri guddinni isaanii muslim ta'anii ka ammaan tana humna kiristaanallee deeggaraman magaalotaa fi baadiyaalee biyya kana harka bal'aa dhuunfachuu warrattu ka gabaafamaa jiru. Biyyattii Kooriyaa kaabaa haga bara 5 darban kanattu takka rakkoon is qunnamee hin beeku jechuudhaani pirezidaantiin biyya kana Kim Jong Un dubbate jira.
Kim Jong-un akka jedhettu biyyattii keenni haalii dinagdee nu keessa jirru akka malee hamaadha. Rakkoon gosa kana takka biyya keenya qunnamtee hin beektu jechuudhaan dubbachuusaatti dhagame jira. Dippiloomaasiidhaanis wanni jira akka hin gammachiisne biyya kan dubbatamu hariiroon Ameerikaatii fi Kooriyaa Kaabaa akkuma dhaabbatettu jira. Kooriyaa Kibbaatii fi Kooriyaa Kaabaa jidduullee walii galteen hin jiru. Dinagdeen akkasumas turizimiin geejjibni wantoota hedduun Kooriyaa Kaabaa akka malee akka miidhamanii fi uummanni beela hamaa fi saaxilamu akka danda'u ka dubbatamee jiru. Biyya Maalii keessattuu haleellaa xayyaaraa mootummaan Maalii geggeessanii namni 20 olii ajjeefamuun dubbatamee jira. Mootummaan Maalii haleellaa kana ka geggeesse gareelee Islaamaa kan naannoo kana to'atanii irrattu akka tahe ka dubbatamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennine ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Asi Ameerikaa filannootu geggeeffamee jira. Filannoon kutaa bulchiinsa Joorjiyaa keessattuu godhame jechuun Joorjiyaa jechuun gara Ameerikaa gara kibbaattu argamti. Filannoo geggeeffameen filannoo senetii fi geggeeffame teessoo lamatu jira. Teessoo senetii lamaanuu Demokiraatii yeroo ammaan tana dursa akka jirtu ka dhagahame jiru. Filannoo jalqaba geggeeffame takka yeroo jalqabaati fi miseensi senetii Ameerikaa ta'uu fi namni gurraachi maqaan isaa Rafael Warnock jedhamu paartii Demokiraasawaa bakka bu'uudhaan dorgomtuu paartii Riippaabilikaanii Kelly Loeffler dubartii jedhamtu mo'achuun isaa dhagahame jira. Rafael Warnock haga ammaa sagalee kenname 50.6 argate akka mo'ate miidiyaaleen Ameerikaa kan labsani. Karaa biraatiin ammoo dorgomaa paartii Democrat John Ossoff fi David Perdue dorgomaa paartii Republikaanii jidduutti teessoo biraatii fi dorgommii godhameeni hoogganaa bakka bu'anii paartii Demokiraatawaa John Ossoff sagalee dhibbantaa keessa 50.2 argate dursa akka inni jiru kadhagame jiru. Mani marii Ameerikaa yookaan ammoo Koongireesiin Ameerikaa birkii lama qaba. Birkii olaanaa senetii jedhamu kana sagalee 100 qabdi yoo filannoon Demokiraatota kun lamaan mirkanaa'e Demokiraatotaa fi Riippaabilikaanonni sagalee 50 qabaachuu deeman. Sagalee 50 Demokiraatittuu qabaachuu deema. Sagalee 50 Riippaabilikaanittuu qabaachuu deema. Kun ammoo ajandaalee adda addaa ka pirezidaantiin Ameerikaa haaraawni Demokiraatii filatame Joo Baayidanii fi Kameelaa Haaris bakkaan baafachuu barbaadanii akka gargaaru ka dubbatamaa jiru. Hoogganaan paartii hoogganaan jechuun senetii Ameerikaalleen Chuck Schumer nama Demokiraasawaa ta'uu deema. Sagalee 50 qabaachuu jechuun senetii keessatti yoo Riippaabilikaanii fi Demokiraatiin irratti wal dhabanii sagalee kan lamaan ka addaan baastu 50+1 yookaan simple majority ka jedhamu Kameelaa Haaris itti aantuu pirezidaantii Ameerikaa kan taate isiidha jechuudha. Kun jechuun sagalee wantoota sagalee xiqqaadhaan simple majorityidhaan dabru 50 tuqaa takkaatiin darbu 50 oliin darbu 50+1 jennuti. 50 ida'uu takkaatiin darbu Demokiraatiin dabarfachuu dandeetti yoo filannoon Joorjiyaa kunin akkuma jiruun raggaa'e. Filannoon Joorjiyaa kun filannoo akka malee baasii guddaa baasee fi akka malee eegamaa ture akka tahe ka dubbatamaa jiru. Wantoota gurguddoo baasuu fi ammoo senetiin sagalee 60 barbaada. Sagalee 60 sun argachuun akka malee rakkisa akka inni tahe ka dubbatamu. Yeroo ammaan tanatti paartiin Demokiraatii senetii Ameerikaas mana marii bakka bu'ootaa fi akkasumas waajjira jechuun pirezidaantii Ameerikaa White House sadeenuu waan dhuunfate fakkaata. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gahuutu jirru ka filannoo Ameerikaa gosa kakkanaa fakkaata. Mee odeeffannoo biyya Itoophiyaatti deebinee takka lama gurra isinii buusne achiin dubattu haala jechuun baqattoota Oromoo ka Saawud Arabiyaatii fi dhukkuba koronaa vaayirasii haasa'uu deemna.
biyya Saawudii Arabiyaa keessatti haalii baqattoonni Oromoo keessa jiranii akka malee yaaddessaadha jechuudhaani baqattoonni achi jiran dubbachaa jiranii manidhaa kan keessattuu namni akka malee ammallee dararamee miidhamaa jira jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Baqattoota kan keessa ijoolleen umriin isaanii hidhaaf hin genne dubartiin ulfaa dubartiin daa'ima xixiqqoo qabdullee akka argamtu kan dubbatamu manni hidhaa Saawudii Arabiyaa kun baay'ee oowwaa waan qilleensa nyaataatii fi qulqullina waan hin qabnee fi baqattoonni achi keessa jiran dhukkuba adda addaatii fi saaxilamanii yaalii argachuu dadhaban jechuudhaan dubbatamee jira. Yeroo ammaan kana mootummaan Saawudii Arabiyaa balalii xayyaaraa gara Itoophiyaatii fi Itoophiyaa alattu waan hayyamee fi mootummaan Itoophiyaa baqattoonni kun biyyatti nu hagalchuu jedhanii gaafachaa akka jiranii kadhagame jiru. Haalli baqattoonni Itoophiyaa keessattuu dhalattoonni Oromoo ittiin qabamaa jiru haala akka malee yaaddessaa fi kabaja namoomaa kan hin guunne jechuudhaani dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatii fi falmatanii Human Rights Watch fi Amnesty International gabaasuun kanaan dura ibsuun kennan yaadatama. Karaa biraatiin ammoo waraana naannoo Tigraahittuu geggeeffameen uummanni miiliyoonii 4,500 gargaarsi namoomaa akka barbaadu ka dubbatame kana ka dubbatame hoggansa mootummaa naannoo Tigraahii haarawaa akka ta'e ka dubbatame uummanni waraananii bakka jireenya isaanii irraa godaanan yookaan buqqa'anillee uummata miiliyoonii 2,200 gahee jira jedhamee dubbatamee jira. Kanaan dura waraanii uummata 900,000 buqqisee ka jedhamu uummata miiliyoonii 2,200 buqqisee jira jechuudhaani waraanii naannoo Tigraahittuu geggeeffame miidhaan isaa akka malee hama akka ta'e maddii oduu biyya Chaayinaa Shiinuhaan maddeen oduu Itoophiyaa waabeffachuun gabaasanii jiranii uummati miiliyoonii 4,500 uummata Tigraahii guutumaa guututti bifa jechuu danda'amuudhaan gargaarsi namoomaa akka barbaadamu kadhagamaa jiru. Tigraahii keessatti yeroo ammaa kana boba'aan hin jiru, Tigraahii keessatti sukkaarii hin jiru, Tigraahii keessatti midhaan nyaataa qaala'iinsi hamaan akka mul'ate uummati guddaa beelawaa akka jiru kadhagamaa jiru. Tigraahii keessatti waajiraaleen mootummaa hundinuu akka saamamanii kadhagamaa jiru. Ambulaansonni naannoo Tigraahii tajaajilaman jedhamanii yaadamanii 240 dhiyaataman saamamanii gara Eertiraa yookaan naannoo Amaarattu akka geeffamanii kan dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana naannoon Tigraahii ambulaansota 40 gadi qofattu haftee jirte 240 kan dhiyaatu saamamee jira. Konkolaataan waajjira mootummaa hedduun isaalleen akka saamame kan dubbatamu waajjiraaleen yuunivarsiitiileen manneen barnoota akkasumas biizinesii dhuunfaa waraana Eertiraatii fi milishoota naannoo Amaaratiin saamamuun warra gabaafamaa jiraachuun isaanii gabaasne turre. Dhiyoo kanatti mootummaan naannoo Tigraahii haarawni waraanii Eertiraa naannoo Tigraahii keessa seenee lolaa jiraachuu isaa amanuullee gabaasne turre. Karaa biraatiin ammoo waraanii Eertiraa kan gara Itoophiyaa gadhiisee bahuu fi barbaadu yeroo ammaan tana karaan isaatti cufamee yookaan ammoo danqamee jira jedhamee dubbatamee jira. Sababni isaa gara lixa Tigraahitiin ammallee waraanii waan geggeeffamaa akka jiruu fi gara Tigraahii lixa lolli ammallee deemaa waan ta'eef ta'uun isaa gabaafamee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii faffaca'insi isaa ammallee addunyaa yaaddessaa akka jiru kadhagamaa jiru. Biyyoonni addunyaa dhukkuba koronaa vaayirasii to'achuu fi tarkaanfilee haarawaa sochii nama daangessanii fudhachuu akka deemanii kadhagamaa jiru. Dhukkubni koronaa vaayirasii biyyoonni biraa ammoo xiqqoo to'achaa waan jiruu fi balbala tuurizimii fi tajaajila adda addaatii fi banna jechaa dubbachaa jiranii. Akka hundaafuu ammallee taanaan sodaan dhukkuba koronaa vaayirasii gadi hin buune of eeggachuun maaskii godhachuun harka dhiqachuun barbaachisaa akka ta'e ka dubbachuu barbaannu. Karaa biraatiin ammoo talaalliin dhukkuba koronaa vaayirasii mataan isiyyuu jechuun dhiyaachuun dhagahamee jira. Haa ta'uuti malee talaalliin kun kennuun iyyuu adeemsisa rakkoo guddaa akka uumaa jiru ka dubbatamaa jiru. Haalii qabbanni talaalliin kun itti qabamuu fi qophiin biyyoonni talaallii kanaaf godhamee fi haalii jechuun qorichi kun baay'inni qorichi qophaa'eef nan barbaadu walgitu dadhabuun rakkoo hedduu uumaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru.
Indiyaanii dhiyoo kanatti talaalli warshaan biyya Ingilizaa AstraZeneca jedhamu baasee hojii irra oolchuu fi dubbattee jirti. Haa ta'uuti malee Indiin uummata ofiitii fi talaallii kenna jettullee haga ammaa qorichi jechuun oomishamuu akka jaal hin qabne kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Biraazilis talaallii Hindii irraa galchuu fi akka fedhii qabu dubbatamee jira. Haa ta'uuti malee qorichi Hindiin qopheessitu kun yaaliin godhame yaalii kanaan dhukkuba koronaa vaayirasii hagam tokko ittisuu danda'a wanni jedhamu bu'aan isaa hin beekamu jechuudhaani miseensonni paarlaamaa biyya Biraazilii tarkaanfii mootummaan Biraazilii Hindiirraa qoricha bituu kana balaaleffachaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Biyya Iraan illee Ameerikaa wajjin qoqqobbii waan qabduu fi qoricha Pfizer oomish bitachuu waan hin dandeenyee fi biyya Chaayinaa irraa qoricha bitachuu fi murteessitee jirti. Haa ta'u malee uummanni Iraanii akka malee dallansuu akka qabu kan dubbatamaa jiru. Itoophiyaanis uummata dhibbantaa keessaa harka 20 talaalii kennuu deemaa jettee san keessaa harka uummata 270 warra sektarii fayyaa keessa jiruu fi dursa kennaa jedhee mootummaan Itoophiyaa ibsi baasee jira. Haa ta'uuti malee haga ammattu talaalliin mootummaa Itoophiyaa harka seenee akka hin jirre kan dhagamu. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa talaallii kana mootummaa Chaayinaa yookaan ammoo Raashiyaa yookaan ammoo warshaalee qorichaa akka Pfizeriitii fi Moderna irraa argachuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Dhukkubni koronaa vaayirasii haalli isaa akkasitti deemaa jira. Sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haaraawni argamuun isaallee yaaddoo mataa isaa ta'uutu dubbatama. Daawwattoonni keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warri nu hordofaa jirtanii hedduu isin galateeffannaa tamsaasii kennanii ganama kana kanuma fakkaataa gara guyyaa gaafii fi deebii dippiloomaasiin Oromoo akkamittu deemaa jira bara haarawaa 2021tti mootummaa Ameerikaa irraa maal eegna kaa jedhu irratti marii gooduu deemna kaa ittiin mari'annu seenaa Jimjimuu hoggantuu dhaabbata advocacy fi dippiloomaasii Oromoo irratti hojjetu kaa'ullaa wajjin akka ta'e isin beeksifna. Ammaa fi nagaan nu oola nagaan nu bula.